Durano sabamni miidhama kooti miidhaga keeti Durano wayyo edano Durano sabamni miidhama keenya Haati manatiyya hawwiin warqii intala Oromooti intala iluu abbaa booraati intala hundee kabajamtuuti intala naamusa qabdu batarrafee mabtaanu yefallegechi nagar yeroo wixxaatinati ufiititti laayifii feete dabarsu akka feetetti jiraatu waan feete ta'uun nan ilaallatu kan eega gaafa anaafisii jidduutti ni kenne eegalamee qofa naataate warqinaat wallahi osoo kana booda dubartii kuma tokko addunyaa kanarraa dhufte nuusii isii onneetiyya keessatti hin geettu isiin nama waan darbirraa barate nama waan fuunduraa sirreeffatee deemaa jiru badii namni kaleessa dabarsee nama qeeqan harda bultii namni ijaarate diiguuf deemtan abboo rabbi bultii teessan haa diigu qaraa rabbi sin diige tiyya bultiin hin diigamtu rabbitu naa ijaare ustaaz Naasir Hamzaatitu kalimaa rabbiitiin yaa ayyuhan naasu taquu rabbakum allazii kalaqakum jedhee qur'aana rabbiitiin itti naa qara'ee bultiin tiyya nikaha qur'aana rabbiitiin ijaaramte waan ta'eef wanti qur'aana rabbiitiin ijaarame hin diigamtu warri anaaf isii diiguu barbaadan rabbi mana keessan haa diigu deema haadhaaf abbaa keessan diigaa malee ana na diiguu hin dandeettan lamin sammuu qaba waan naa ta'u filadha waan naa ta'etu anaafis ta'ee waliin jiraadha kanaan ala garuu warroota hafaa fi kolkolleen mana keessatti haftee hireen dhibdee yaa rabbi dhiirsa naa baasi jettu hawwitti hinaafte haga na qabdu haga anjiru ana waa goota malee hawwii waa godhuu hin dandeessu iraaseen asaalifeessa xaaxaallo uf dabarsee ruuhii tiyya kennaan malee isii waa takka godhuu hin dandeessu amaanaadha okay anaaf isiin amaanaa ummanni islaamaa natti kenneedha isiin bar hadiida bar isiin bar warqiidha warqiin adada tumamuun jabaatee sana booda bareedee warqiidha እሷ ማለት ያ ናት ወርቅ ናት haati manaa koo warqiidha sababni illee tumamtee arrabsamtee namni amantaan isitti duulu namni gandaan isitti duulu namni siyaasaan isitti duulu wallaaltuu wallaalummaa fi isitti duulu karakkoo barumsaa qabu karakkoo beekumsaa qabu maraataan kafayyaa qabu meeqa isitti duultee kana hunda bira dubartiin dabartee as geettu bar osoo dubartii garii taate uffannis ta'e bar dubartii jabduu akkanaa rabbi nama harka buusee wallahi carraadha እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሴት ማግኘት እኮ እድል ነው ሱብሃንአላህ ረቢ በር ነበ ኡፊ ጃለቱ ዋን ጃለቱ ለማከና dubartii waggaa sadii qulqulleetti harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota hinaantu bee akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi waaqaa isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a immoo Naasiraan olee waan xiqqoo tokko yaada mataa kootii jechuudhaanis akka nama wallaalummaa kiyyaatitti jechuudha yaada aan qabadhee dhufe jechuudha duula Naasiraan olee irratti kan geggeeffame irraa kaasee jechuudha waan natti fakkaate waan ofii kiyyaa yaade tokko dubbachuudhaaf gara keessan dhufee jira haga xumura qophii kootitti immoo na dhaggeeffadhaa viidiyoo kanarraa illee waa barattu isiniin jechuun nan jaaladha egaa Naasiraan olee baay'ee nama saba ofii isaatiif illee quuqamu saba isaatillee gargaaru nama ganda hagan ani beekutti nama gandaan marra'amneedha nama oromummaa isaa qofa jechuudha oromummaa isaa qofa jaalatee nama gargaaru qabu akkaataa oromummaa isaatiin gargaarudha akkasumallee haati manaa isaa hawwiin illee jechuudha naman tuttu guyyaa tokko haga isaa ijoolleen keenya jechuudha ijoolleen TikTok irraa viidiyoo ishii duraanii suuraa ishii duraanii fuudhanii maxxansanii haga har'aatillee haga olii gadi oofanii isheen garuu gadi baatee maakkana nagootu yookaan immoo deebii wayii hin laannee fi laattuu fi cadhistee jechuudha nama jireenya ofii haala gaariidhaan jiraachaa jirudha jechuudha nama tokko gaafa itti aaran fakkeenyaaf Naasiraan olee balleessee itti aaruu danda'u uummanni jechuudha yookaan hiriyoonni TikTokii isaa jechuudha hordoftoota baay'ee waan qabuuf hin daawwatama waan ta'eef ijoollee sunniin itti qabamuu danda'u garuu immoo isuma qofa isa itti dogoggorisan yoo danda'an akkaataa Oromoon nama sirreessaa wal sirreeffachaa deemudha malee haala kanaan haala hin taaneen haati manaa isaa laayivii ishiin duraan dabarsitee wajjin wal qabsiisanii arrabsuu jeequun maatii isaa fi isallee jechuudha jecha bada akka dubbatu kan taasisan jechuudha ijoolleen jechuudha jiru
Kanaafi maaliif akkas wal goona? Maaliif wal cabsina? Nuti kan har'a waliif dhaabbachuu qabnu kutaaf gandaan. Har'a yoo kutaan tokko rakkate ani kutaa kiyya kana maal rakkadhe yookaan gandi kiyya kana ganda sanarraa maal rakkadhe jedhee nama duubatti deebi'uu miti jechuudha. Naasiraan olee nama gargaaraa turedha. Nama kabaja guddaa Oromoo biraa qabudha. Akkasuma haati manaa isaatillee baay'ee tokko ishii dinqisiifadha. Baay'ee tokko ishii kabaja jechuudha. Maaliif jennaan nama cimtuu nama kutattuu dhugaa rabbii dubbachuudha fi ishiin amantii ishiitillee qabattee kan deemte amantii ishiitiin jiraachaa jirti. Amantii keessaa baate guyyaa tokko osoo hin qeeqiin osoo ijoollee yeroo arrabsitu deebii ittiin laatiin jechuudha. Har'a bultii ishii bakka ho'ifattetti immooyyuu jechuudha. Ajandaa duraan darbe kaasanii haasa'uunis immooyyuu Naasiraan ollee baay'ee saarsee jira. Baay'eellee dubbisee jira jechuudha. Mucaan kun mucaa akkanatti dubbatu miti, sabboonadha. Dhugumatti sabboonadha. Garuu nama akkanatti irraa dubbachuun hin eeggamnedha. Akkasumallee jechuudha aariin kun waan nama hungoon hin qabu. Naasiraan ollee rabbi sabri siif haa kennu siin jedha. Asumarraananii akka yaada wallaalummaa kootitti jechuudha. Hawwiin dhugumatti eenyudha oli dubartii cimtuu kabajamtuu fi jaalatamtuudha. Maaliif jennaan guyyaa tokko amantii nama kamiituu ganda nama kamiituu ijoollee kamiifiyyuu jechuudha deebillee taanan deebistee hin beektu jechuudha. Haga ishiin bultii godhatte kanallee inuma oduma arrabfamtu jechuudha. Haadha ilmaa taate jechuudha. Kanaaf immooyyuu osoo ijoolleen keenya tokko tokko of laallee baay'ee natti tola isiniin jedha. Haganuman irraa dubbachuu barbaada. Uummata keenya uummata jaalalaa uummata kabajamaa walaa jaalannu walaa kabajnu isiniin jedha. Viidiyoo Naasiraan olee tokko immoo ammas jidduudhaan dhaggeeffannee walitti deebinaa. Turtiin keessan ammallee nu faana ta'u. Uummata akka wallaggaa hayyimi uummata duubatti hafa uummata wallaalaa. Egaa asirratti Naasir aanolee baay'ee tokko dogoggoree jecha badaa dubbateera. Aareetii miira keessa galeetii dhugaa dubbachuudhaaf innillee aaree kana jedhe malee haala kanaan jibbiinsa uummata wallaggaa qabaatee waan kana dubbata jedhee hin yaadu. Maariifi aariidhaan kan ka'e ijoolleen haadha manaa isaa daa'ima isaa isa gadi garagalchanii kan arrabsaniif uummata wallaggaa jechuudha. Haala kanaan jecha hin taane jecha badaadha kuni jechuun uummata ganda tokko keessa hayyuu jira, beeka jira, waa maratu jira jechuudha. Uummata Oromoo keessa kutaa hunda keessayyuu jechuudha. Hayyuu beekaa baay'ee qabna. Kanaafuu akkanatti kutaa namaa uummata doofaa wallaalaa kutaa wallaggaa jechuu kana dogoggora guddaadhaan jedha. Ani akka viidiyoo kana irraa barattaniif malee ani Naasir aanolee caala beekee miti. Kanaaf immooyyuu yookaan immoo isarratti yaada hin taane yaada addaa kennachuu kootiif osoo hin taane ani akka kiyyatti dogoggoree jira. Naasir aanolee aariidha. Aarii waan nama goon hin qabdu dogoggoree uummata wallaggaa haala isin amma argitan dhageessan kanaan jecha hin taane dubbateera jechuudha. Kun immoo yoo ijoollee TikTok irraa kan ka'e jechuudha. Ijoollee TikTok irraa kan ka'e kun hundumtuu jechuudha. Gandi namaa gootni namaa yeroo hunda kan arrafamu ijoolleen keenya ijoolleen sammuu qaban ijoollee Oromooti guddatan jennee bakka guddaatti isaan eegnu gadi deebisanii jechuudha. Gadi deebisnee ofumaa keenya xiqqeessina jechuudha. Namni kun yoo guddate maal rakkoo qaba? Yoo nu caales maal rakkoo qaba? Haala kanaan waan hin taane isa dubbisanii jechuudha. Miidiyaa kanarraa illee akka isa balleessan gochuun maaliif barbaachisee ijoollee keenya kanarraa ofaa qusannu isiniin jedha. Turtiin afaan taasiftanii fi galatoomaa. Viidiyoo koo hafe wajjiniin turtii gaarii isiniin jedha. Yeroon dogoggora qabaadhe immoo dhiifama guddaa na kolchaa. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jecha. Ani immoo Naasir aanolee caara beekee osoo hin ta'in waan natti fakkaate wanta naaf ta'a jedhee yaade tokkoon dubbadhe jechuudha. Maaliif jennaan goota bakka hundaa qabna jechuudha. Kutaa kamii keessayyuu gootni jira. Shawaas ta'ee, Wallagga ta'ee, Arsii ta'ee bakka kamittuu kutaa Oromoo 11 keessa hundumtu jechuudha. Gootatu jira, hayyuu jira, beeka jira, waan hedduu jira. Akkuma immoo beekaa qabnu wallaalas baay'ee qabna waan ta'eef wallaalaa keenya wal gorfachaa beekaa keenyas immoo qabachaa irraa barachaa haa deemnu isiniin jedha.
ulfaadha. Ijoollee nutti erganii nu inni jirra warri naannoo keessa jirtanu hireen keessa waraanamudha kunoo ijoolleen gurbaan tokko amma waraanamee dhufe waraanamee cafaqamee kunola ciisaa jira waraanamanii dhufaa ijoollee jechuudha ammayyuu waraanaa jiru ijoollee keenya amma cafaqanii nutti erganii kaan kanaaf ijoolleen naannoo keessa deemtan namni bakkee sii bulee cubbuu sitti ta'a namni bakkee sii bulee dubartiin keessatti bakkee isinii bulanii isinii milkooftanii mana teessanii milkooftuun kijiba kun rabbiyyuu isin hinniisu. Baay'ee mana keessa yeroo kan qabaan isin hin danda'u waan yeroo keessa amma keessa buutan amma laa warri kun warra dhadhahame kun hundiyyuu warra dhadhahamee dhufe kun ilaala warra kan gabbus istaayilii miidiyaatiif kasi gabbus hoomaa maal bu'aatti dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni keenya akkuma argaa jirtan kanatti uummanni keenya kan biyya Kaayiroo keessatti keessumaanuu miidhama yeroo ammaa kana dhaamuudhaan wanni hedduun madoo mucaan tokko kamiin madoo guddaa namoonni qaban as keessa jiranii akkuma argaa jirtan kanatti biyya Ijipti keessatti mirga UNHCRtiin osoo beekamu yookiin UNHCR jala osoo jirru mirgi namaa sarbamuun yeroo ammaa kanatti waan baay'ee kan nama gaddisiisu kun akkuma argaa jirtan kanatti uummata laal argaa jirtan jedheetii namanaa ummata keenyaaf ummanni biyya ormaa jirtan akkasuma biyyoota alaa keessa jirtan ummata keenyaaf sagalee akka taatan asumaan abdii isinirraa qabna haa ta'u yeroo ammaa kanatti hiriira UNHCR biyya Ijipti fuulduratti ummanni keenya kan haala argitan kanaan bahee guyyaa kaleessaarraa haala hamaatu geggeeffamaa jira akkuma sooshaal miidiyaa hawaasummaa irratti argaa jirtan kanaaf ammoo ummanni keenya waan kanarratti kan dhaabbata UNHCR Geneva idil addunyaa irratti hirmaatan akkuma kana miidiyaaleen Oromoo xiqqarraa hanga guddaatti mirga uummata keenyaa kanaaf akka dhaabbattan akka immoo sagalee uummata keenyaa kana taatan asumaan isin beeksisuus barbaanna haa ta'u namoonni asirra jirtan hundi keessan amma kana idil addunyaa hundaaf bakka jirtanii walii qooda xiqqaa fi guddaan rakkoo uummata keenyaa keessumaa biyya Ijiptii keessa jiru kan ammoo akka fala godhatuuf namoonni biyya ormaa keessa jirtanis sagalee akka nu taatan isinirraa barbaannaa isinin jenna.